gaafii si gaafachuudhaan inni eegala. Liverpool Arne Slot bara dorgommii ishee xumura kanaatti guyyoota darban tarii Champions League Awurooppaa irratti miidiyaaleen xiyyeeffataniiti kan turan PSG fi Arsenal sanbata darbee waliin morkachuudhaa fi achirratti yeroo xiyyeeffatan Liverpool garuu hojii leenjisaa kilabichaa Arne Slotiin hojii leenjisummaarraa kan gaggeesse kilabichi leenjisaa kana ni gaggeessitee yaaddee turteeyyu. Bara dorgommii xumureetiin ture bara dorgommii xumuramee jira waan ta'eef tarii baroota itti aanan ni obsaaf jedheetiin isa yaaduudha. Achi dura immoo qabxii dhabuun kilabichaa akkuma jirutti ta'e wantoonni akkuma yaadamanitti yookaan immoo qixuma sirriidhaan deemaatiin kan turanii ni ari'a jedhameetiin wanti jetteen saniin dura hin turre. Hangas marawanni dhagame hin jiru. Tarii yaanni namoota dhuunfaa jedhaman malee kilabichi ifaatti wanni dubbate hin jiru. Kanaafanis waan yaade hin qabu. Guyyaadhuma murtaa'e san barreeffamu argee tanan ari'uu isaa kan arge malee saniin duratti eegeetiin hin turre. Tarii an gama kootiin dhaggeeffatanii nu gaafachaati kan turanii gaggeeffamuu qabaa jechaati kan jiranii. Ta'us garuu Liverpool irra caalatti leenjisaa kana tursiisuudhaaf akka murteesse akka waliin hojjechuu bara dorgommii tokko leenjisaa kanaaf kennuu akka barbaadu miidiyaaleen gabaasaati kan isaan turanii. Akkasumas immoo Arne Slot mataan isaaniillee yeroo Aston Villaadhaan mo'ataman taphichaan booda bara dorgommii kana dhugaadhaa ga'umsa gadaanaa mul'isneera. Garuu immoo bara dorgommii taanu anumatu leenjisaa jechuudhaan ofitti amanamummaadhaan dubbataniiti kan turanii. Liverpoolis immoo amala akkasiin qabu kan ture bara darbee leenjisaa kilabicha shaampiyoonii taasise waggaa tokko keessatti hojii leenjisummaarraa ga'umsa gadaanaa mul'isan jedhee ari'uudhaaf akka kilaboota Chelsea amma irra deddeebiidhaan waggaa tokko baatii ja'affaa qofa leenjistoota obsuudhaan leenjistoota in obsu Chelsean battalumatti ari'uudhaan hojii leenjisummaarraa gaggeessuudhaan kilaba beekamudha. Chelsean garuu Liverpool keessatti hoggansi kilabichaa leenjistoota obsuudhaan kan inni beekamu. Jurgen Klopp waggoota bara dorgommii jalqaba lammaa sadiiffaa kilabicha keessatti hagam akka rakkatanii sana booda waggaa afuraffaatti shaampiyoon akka ta'anii argineeti kan turre sirriitti kan isaan obsanii ammas leenjisaa kana akkaataa kanaatiin obsuu danda'u kan jedhu gaafumaatti kan ture. Inumaayyuu garuu leenjisicha akkaataan baratamneen hojii leenjisummaa hojumaata kilabichaa kan duratti hin beekamneen hojii leenjisummaarraa kan inni gaggeesse. Garuu ga'umsi taphattoonni mul'isan waliigalaan Liverpool akkaataa bara dorgommii gadaanaa ittiin mul'iseen shaampiyoonii ta'ee bara dorgommii lammaffaa irratti akkaataan ittiin mul'ise sun dhugumatti leenjisicha tursiisuu danda'a kan jedhu sun dhugaadha. Gaafii guddaadha kan inni ture. Garaagarummaa guddaadha leenjisaan kun maaliif hojiirraa gaggeeffame kan jedhu kan laallu ta'e kilabichi ga'umsa gadaanaa inni mul'isuudha. Akkasumas immoo isa evolution jennu bara dorgommiitti taphattoonni kilabichi waliigalaan ga'umsa gara fuulduraatti deemu guddina qabu sana mul'isaatiin turre. Bara dorgommii darbe shaampiyoonii ta'ee akkasumas immoo bara kana taphattoota hedduu fidataniiru tarii sababa miidhamaatiin leenjisichis carraa qabeessa miti jennee kaasuu kan dandeenyu. Garuu immoo akka waliigalaatti Liverpool ga'umsa waggaadha waggaatti akkaataa itti ga'umsi taphattoota kilabichi dabalaa dhufne amma Arsenal olaalle Arteetaa jalatti waggaadha waggaatti kilabichi of fooyyeessaa dhufuudhaan shaampiyoonii ta'e. Akkasumas Jurgen Klopp yeroo Liverpool leenjisu waggaadha waggaatti kilabichi of fooyyeessuudhaan guddinni kilabichaa dabalaa dhufuudhaan shaampiyoonii kan ta'an waancawwan Champions League dabalatee Klopp kan isaan milkeeffatan. Garuu Arne Slot jalatti sana osoo hin taane imalli kilabichaa guddinni kilabichaa rangadee konkolaataatti kan ture jennee kaasuu kan dandeenyu. Bara darbe Premier League England sadarkaa tokkoffaan xumuranii bara kana sadarkaa shanaffaan xumuranii rakkatanii isaayyuu hirmaannaa Champions League Awurooppaa kan argatanii kilaboonni England Champions League Awurooppaa irratti qabxii hedduu galmeessuu isaaniitiin walqabate keessattuu Arsenal qabxiin galmeessee kilaboonni England sadarkaa shanaffaan akka xumuran sadarkaa shan kilaboonni shan akka hirmaatan kan inni gargaare. Sababa kanaaf Liverpool shanaffaa ta'ee kan xumure hirmaannaa Champions League kan argate. Premier League England taphoota 25 bara darbe kan injifatee bara kana 8 garaagarummaa tapha 8 kan jiru. Akkasumas taphoota mo'atame kan laallu ta'e dachaa sadiin bara kana kan dabare bara darbe yeroo shaampiyoonii ta'u tapha 4 qofa kan mo'atame bara kana garuu 14
bara darbe kilabichi goolii 86 kilaboota irratti galchee bara kana 63 hir'ateera akkasumas goolii irratti galee 41 bara darbe bara kana 53 garaagarummaa goolii 12 ta'u jira qabxii 84 walitti qabachuudhaan shaampiyoonii ta'e bara kana garuu qabxii 60 sadarkaa shanaffaan xumuree garaagarummaa qabxii 24 kan jiru hagam ga'umsi Liverpool guddinni Liverpool bara darbe shaampiyoonii ta'e bara kana immoo irraan gadi konkolaachaa akka jiru kan agarsiisudha sababoota kilabichittiin leenjisaa kana gaggeesse keessaa tokko kilabichi ga'umsi fooyya'uu caala irraan gadi konkolaachuudha akka ta'edha kan gabaafame. Tarii waan haasa'amuu dhabee fi nutis leenjisicha ari'uu ni ari'a jenneetiin hin eeyne sanumaaf ni ta'a malee yoo akkaataa kilabichi irra dhufee fi qabxiin galmeessaatiin as ga'e kan ilaaltu ta'e leenjisicha hojiirraa kaasuun isaa sirriidha jetteetiin kaasuu dandeetta sababoota inni ari'an muraasaati kaafteetiin jirta leenjisaan kun milkaa'uu dhabuun pirimeer liigii keessatti bara darbe milkaa'eetiin jira beekamaadha garuu immoo bara darbe hojii isaatiin milkaa'e leenjisaan kun yoo jette gaaffiidha kanaaf pirimeer liigii keessatti jalqaba muuxannoo gaafata liigiin akka liigota biroo sanii miti pirimeer liigiin liigii ulfaataadha kilaba sadarkaa gadii keessa jiru sadarkaa 20ffaa irra jirutu kilaba shaampiyoonii ta'uu qora shaampiyoonii ta'uudhaaf kilaba sadarkaa 20ffaa liigicha keessaa gadi bu'uuf deemu injifachuun ni ulfaata isa kanarratti Arne Slot muuxannoo dhabuun kan akka ari'aman isaan taasisee taphattoonni isaanis madaala hin arganne kana yoo jennu fakkeenyaaf taphattoota siimboo qaban tapha keessa jiraachuun homallee haa fayyaduu baatanii taphattoonni akka fakkeenyaaf Muhammad Salah tapha keessa filannoo jalqabaa ta'aniitiin gara dirree gaafa seenan hamma tokko garee faallaatiif yaaddoodha Saalaan sarara fuulduraarra jiraachuu fi taphataan biroo sarara fuulduraarra jiraachuun garaagarummaa qaba hammam Muhammad Salaan kana dura dhiibbaa uumeetiin goolii galchuu akka danda'u kilaboonni beekan ammas immoo taphataa salphaa akka hin taane waan beekaniif isa sana inni kunis taphattoota waliin wantoonni akkasii uumamuun Arne Slot akka milkoomne isaan taasiseetiin jira kan duratti kaafne dhiibbaan Jargan Kilooppii isaan dura tureera fakkeenyaaf kilabichi yeroo Jargan Kilooppii leenjuu tapha saffisaa kan taphatu dhiibbaa uumeetiin taphachuun kan beekamuudha saffisaan sakandii muraasa keessatti fakkeenyaaf 3 hanga 5 kan hin caalle keessatti taphattoonni yoo kubbaan irraa fudhatame san deebisuudhaaf tattaaffii kan godhanii taphni Arne Slot immoo suuta kan taphatan suuta adeemsaan gara qabxii argachuutti dhufuudhaaf yaala inni kun immoo deeggartoota kilabichaa wantoota mufachiise keessaa isa tokkodha kanaan alatti ammoo kilabicha baasii guddaa baasisiisaniiru jijjiirraadhaaf akka mo'atu kaafte walakkaan miliyoonatti kan dhiyaatu doolaaraan yoo tilmaamamu naannoo doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 70 ol baasii kan godhan taphattoota jajjaboo hedduu fidaniiru Alexander Isak Riikardiidhaan taphataa mallatteessanii Florian Wirtz Hugo Ekitike Jeremy Frimpong taphattoonni kunneen kanneen akka Milos Kerkez taphattoota jajjaboodha garichatti kan makan kunis ta'ee kilabichi baasii kana hunda dhangalaasee bara jalqabaa taphattoota isaan mallatteessan Federico Chiesa irraa kan hafe achiin duratti hin argitu garuu immoo bara lammaffaatti taphattoota maqaa kana hunda qaban fidanii milkaa'uu hin dandeenye kilabicha baasisaniiru dabalataan immoo akkaataan fayyadama taphattootaas fakkeenyaaf taphattoonni akka Alexander Isak faa miidhamaniitiin yeroo dheeraaf kilabicha akka hin tajaajille ta'uun kun dhiibbaa leenjisicha irratti uume isaanis milkaa'uu dadhabaniitiin akka kilabicharraa ari'aman isaan taasiseeti jira Liverpool yoo kan ilaaltu ta'e murtee sirrii fudhatee jetteetiin kaasuu kan hin dandeessuudha taphoota baay'ee mo'ame akkuma tuu kaaftee walumaa galatti bara kana haala hin eeggamneen taphoota 20 fi isaa ol mo'ameetiin kan jiru bara dorgommii kana walii galaan tapha 19 kan inni mo'atame kana jechuun haala hin baratamneen jechuudha kilabichi liigichaan duraan taphoota 4 qofa kan mo'u bara kana 14 jechuun baay'ee ulfaataadha kun immoo hooggansa kilabichaa kan nuffisiisedha obsanii garuu caamsaa 30 eeganii liigicha goolabanii haala namni hin eegneen bifa hin barataminiin leenjisicha hojii leenjisummaa irraa kaasuu isaanii kan murteessanii tarii kana booda leenjisaa haaraa waliin walii galaniiru isa sana ni milkeessaa kan jedhu immoo bara dorgommii
xumuratu deebisa. Keessattuu yeroo jabana Jurgen Klopp Anfielditti Liverpool akkamitti taphachaa ture kilaboota gurguddoodhaa fi akkasumas kilaboota xixiqqoo waliin yeroo taphatu Liverpool akkamitti taphachaa ture kan jedhu sun gaafii guddaadha kan ture bargommii kana ifatti kan mul'atudha kan Jurgen Klopp kan ture deeggartoonni daqiiqaa 90 guutuu tapha saffisa olaanaa qabu sanaan baay'ee kilabicha kan itti deeggaran daqiiqaa 90 guutuu garee faallaa kan ittiin dhorkan taphattoota isaanii akkaataan ittiin jajjabeessan Anfielditti taphachuun kilabootaaf qormaata guddaadha kan ture amma garuu kilaboota gurguddoo miti kilaboonni Premier League Englandiin sadarkaa 15 gadi jiran 10 faa gadi jiran Anfielditti salphumatti Liverpool irraa qabxii yeroo fudhatan yeroo qixa bahan argaati kan turre isa Liverpool saffisa olaanaatiin tuttuqqii muraasaan gara goolitti deemee akkasumas garee faalarraa saffisaan kubbaa buufatu sun simboo sana kan Jurgen Klopp ittiin beekaman sana gagan pressing kan jennu sana fakkeenyaaf kubbaan gareen faallaa gareen tokko kubbaa qabatee yeroo harkaa buufatu Liverpool deebisee counter pressingiidhaan kubbaa saffisaan sekoondii keessatti kan inni buufatu kan ture amma garuu Liverpool simboo sana kan Jurgen Klopp sana dhabuudhaan leenjisaan kun akkas fakkeenyaaf gooleegaa Liverpool irraa kubbaa ijaaranii taphattoonni Liverpool yeroo gara fuulduraatti deeman baay'ee saffisan qabu kan ture fakkeenyaaf sekoondii tuttuqqii 3 tuquudhaaf naannoo sekoondii 19 hanga 21 kan itti fudhatudha kun jechuun Liverpool kan dura Jurgen Klopp jalatti garuu sekoondii 10 son guutiin gara goolii garee faallatti deemuudhaan kan isaan yaalan garuu amma baay'ee kan harkifataadha kan ture kubbaa yeroo walii kennan gara gooliitti gooleegaatti akkasumas sarratti tursiisu sun ammoo Anfielditti isa ho'a guddaa ture sana intensity saffisa olaanaa sana Anfielditti ture sana guutumatti akka dhabu Liverpool kan ni taasise fedhiin taphattootaas illee sirriitti gadee kan itti bu'ee kaasu kan dandeenyudha akkaataan Liverpool Klopp jalatti taphattoonni ittiin taphatanuu fi bara dorgommii kana Arne Slot jalatti ittiin taphatan fedhiin isaanii baay'ee gadi bu'eeti kan ture ga'umsi taphattootaas illee Dominic Szoboszlai alatti taphataa kamtu bara dorgommii kana Arne Slot jalatti ga'umsi isaa sirriitti dabalee kan jedhu sun gaafidha kan ture qindoominni sarratti Van Dijk fi Konaatee ulaalle ga'umsi taphattoota kunneen lamaan gadi kan itti bu'ee Ryan Gravenberch lakkoofsa jaarratti ga'umsi isaa gadi bu'eera McAllister kan dura beeknu turre sarara fuulduraatti Mohamed Salah yeroo tokkotti umuriidhaanis wal qabatee jira wanti akka rakkootti ka'uu danda'u garuu immoo Mohamed Salah battalumatti bara dorgommii darbe ga'umsa akkamii akka mul'ise Liverpool shaampiyoon akka ta'uuf taphataa ga'umsa olaanaa baate bara dorgommii kana garuu hanga ta'e tooftaa taphaa isaanii jijjiiruun isaanii taphataan kunis ga'umsa gadaanaa akka mul'isu waliigalaan taphattoonni Liverpool Szoboszlaiin alatti ga'umsa gadaanaa mul'isuun isaanii ga'umsi taphattootaa gadi bu'uun akkasumas malamaltee taphaatiin wal qabate kana dura Klopp jalatti wanti beekamu sun itti ufsiisuu dadhabuun isaanii leenjisaan kun hojii leenjisummaa isaaniitiin Liverpool waliin akkan itti fufne sababoota ta'an keessa kunneen muraasa dhimma Liverpool maaliif Andooni Iraayolaa filate kan jedhu irratti amma daqiiqaa muraasa nu hafeen achirratti haa kaasnu leenjisaan kun hojiin Bournemouth keessatti hojjetan beekamaadha waggoota 3 Bournemouth keessatti hojjetanii bajeta muraasaan kilaba cimaadha kan isaan ijaaran waggaatti kilaba ga'umsa gaarii mul'isu kan isaan Premier League England nutti agarsiisaa turan bara dorgommii darbe taphattoota filannoo jalqabaa ta'an sarratti 4 keessaa 3 dhabaniiru Ilaa Zabarni PSG'tti kan makamee Dean Howson Real Madrid akkasumas Milos Kerkez Liverpoolitti kan makame jijjiirama darbe illee Antoine Semenyo Manchester Citytti kan makame garuu taphattoota kanneen dhabanus garuu akka gareetti garee cimaa taphataa tokko qofarratti garee ijaarame osoo hin taane abbaan barbaade garee tokko keessa yeroo ba'u garichi akka gareetti ga'umsi isaa osoo gadi bu'een waggaatti ga'umsi leenjisaan kun Liverpool keessatti mul'isaa Bournemouth keessatti mul'isaatii turan Liverpool keessatti akka filataman kan taasise Bournemouth illee bara dorgommii kana hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argateera inuma Liverpool waliin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkachaati kan ture Liverpool garuu kan leenjisaa kana filachuudhaaf akka sababaatti ka'e keessa The Athletic akkasumas The Telegraph akka gabaasanitti tooftaa taphaa fi malamaltee taphaatiin wal qabatee leenjisaan kun filannoo jalqabaa akka ta'aniif kan taasisedha saffisa olaanaadhaan kan isaan gareen ijaaran kan ittiin beekamu garee faallaa dhiphuu keessa galchuudhaan
akkasumas gareen faallaa golee garaa kubbaa dubarraa eegalee akkan taphanne dhorkuudhaan isaan jeequudhaan garee beekamu dogoggora akka hojjetan kan isaan taasisanuu kilaboota gurguddoo waliinillee yeroo taphatan sodaa maleedha kan isaan taphatan. Emirates Arsenal shaampiyoonummaadhaaf morkachaatti kan jiru shaampiyoonummaatti dhiyaateera yeroo jedhamu dirree fi deeggarsaa fuulduratti osoo hin rakkatiin Arsenal ga'umsa gadaanaa mul'isee Bournemouth garuu ga'umsa amansiisaa mul'isee 2-1 isaa durfamurraa ka'ee 2-1 injifatee qabxii 3 kan itti milkeeffatedha kan ture. Akkamitti taphattoonni Arsenal Mikel Arteta akkaataan ittiin injifate akkasumas Manchester City waliin taa'u murteessaa Arsenal shaampiyoon akka ta'u kan itti gargaare akkaataan inuma taphichaan tokko qixa ba'an malee goolii irra deddeebiidhaan carraa goolii argatanitti fayyadamne malee hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf ni argatu kan ture. Kilaboota jajjaboo waliinillee kilaboota isaan bajeta olaanaa baasan taphattoota cimoo garee qaban waliinillee yeroo taphatan sodaa malee gara fuulduraa deemanii achumatti sarara peenaalitii garee faallaa keessatti kubbaa buufachuudhaaf sochiin taasisan leenjii kumitira hedduu dirree keessa kan isaan fiiganu. Bournemouth Andoonii Raayolaa jalatti olaalle giddu galeessaan bara dorgommii kana tapha tokkoon kiiloomeetira 114 taphattoonni kilabichaa dirree keessa fiffiiguudhaan kan isaan taphatan. Gama kanaan sadarkaa lammaffaarra kan jiru Bournemouth. Liverpool garuu sadarkaa 11ffaadha. Hagam Liverpool fi Bournemouth gidduu garaagarummaan guddaa akka jiru kan agarsiisudha. Saffisaan kubbaa garee faallaarraa kan isaan buufatanu erga buufatanii booda immoo gara fuulduraa deemanii sekoondii muraasa keessatti goolii gara gooliitti yaaluudhaan kilaba beekamudha. Erga 2022 eegalee Bournemouth garee faallaa qaama dirree sadaffaa keessatti yeroo 147 kubbaa garee faallaarraa buufate saffisaan gara gooliitti deemee goolii yaaluudhaan sadarkaa jalqabaarratti Premier League England kan jiru. Gama kanaan Liverpool ga'umsiisaa gadi bu'aa akka ta'e kunneen amma armaan olitti kaase kun Liverpool mallattoo Liverpool ittiin beekamudha. Keessattuu yeroo jabana Jurgen Klopp garee faallaa dhiphisuu afura kutuu yeroo gareen faallaa itti yaadee akka hin taphanne gochuudhaan saffisa olaalaan gara fuulduraa deemanii taphachuun jabana Jurgen Klopp jalatti waan beekamu waan ta'eef tooftaan taphaa Andoonii Raayolaa Kloppitti kan dhiyaatedha. Andoonii Raayolaa osoo jennu Marcelo Bielsa Leeds United keessatti gareen ijaaraan ni beekna. Akkasumas Argentinaa kilaboota garaagaraa Argentinaa keessatti isaan leenjisan saffisa olaanaadhaan Leeds United bajeta muraasaan taphattoota kilaboota jajjaboo waliin yeroo taphatanillee saffisa olaanaa dirree keessa fiiguudhaan garee beekamudha. Leenjisaan Andoonii Raayolaan ammoo leenjisaa kana kan isaan dinqisiifatanu tooftaa taphaas illee leenjisaa kanarraa waa fudhatanii itti dabalachuudhaan kan isaanii waan Bournemouth keessatti ijaaran sun Liverpool akkaataa taphaatiin malmaltee taphaatiin saffisa olaanaa kilabii leenjisaan kun Bournemouth keessatti ijaare inni jalqaba Liverpool Andoonii Raayolaa filatee fi tooftaa taphaa fi malmaltee taphaati. Adda addummaan yookaan garaagarummaan Arne Slot waliin isaan qaban isaatu kaaftedha. Arne Slot tooftaa taphaa suuta jedhanii adeemsan gara taphaatti deebi'uu sana kan deeggartoota iyyuu abdii kutachiise osoo taphni dhumatiin yeroo itti dirree dhaabaan ni argita. Leenjisaan kun immoo akkumaatu jette saffisaan dhiibbaa uumuudhaan kubbaan isaan harka ta'e isaaniin alas gaafa ta'e tapha wal fakkaataadha kan isaan taphatan. Kanaan garee faallaa dhiibbaa keessa galchuudhaan kubbaa harka fudhachuudhaan kan beekamanii akkuma tuu kaafte immoo tooftaa taphaa Jurgen Klopp Liverpool keessatti lafa qabachiisanii deeman. Kan Arne Slot jalatti immoo deebiitiin kilabicha jalaa bade sana ni deebisa jedhaniitiin waan itti abdataniif leenjisaa kana gara kilabichaatti fiduuf kan isaan kakaase. Bournemouth bara kana taphoota 18 osoo hin moo'amin kilaboota imalan keessaa isa tokkodha. Akkuma tuu kaafte liigii Awurooppaa hirmaachuu isaa bareetiin jira. Leenjisaan kun immoo waggoota 3 darban kilabicha leenjisaatiin yeroo turetti kilaboota jajjaboo liigichaa hunda injifateetiin jira. Fakkeenyaaf Arsenal, Manchester City, Liverpool mataasaa, Tottenham, Chelsea kilaboota jajjaboo ateettu top 6 yookaan sadarkaa tokko hanga 6 keessa jiran kana injifachuudhaan yookaan immoo qixa ba'uudhaan kan isaan ittiin beekamanii. Kun immoo hammam jabaa yookaan immoo leenjisaa cimaa ta'uu isaaniitii fi akeektuudha. Inni biraa immoo wanta Arne Slot garicha akka gadhiisan taasise Andoonii Raayolaan immoo dhufan itti fayyadaman jetteetiin inni yaaddu keessa taphataan tokko gatii guddaa maallaqa guddaatti baafteetiin garichatti waan fiddeef qofa
isa sana isa caalu achi keessa osoo jiru yookaan immoo isa tooftaan taphaa isaa liigii saniif mijataa ta'e osoo achi keessa jiru isa sana taphachiisuun qabxii si dhabsiisuu isaanii beektaa isloot kanuma tokko wantoota garicha keessaa akka bahu yookaan immoo hojii leenjisummaa kan akka dhabu isaan taasise taphattoota gatii qaaliitti baasaniitiin liigii jarman irraa fidan ni beekna isaaniif jecha immoo taphattoota hedduun wal dhabdee keessa galuunfaa qabxii akka dhaban isaan taasiseera amala akkasiillee leenjisaa kana biratti kan hin argamnedha jechuudha taphataa tooftaa taphaa isaaniitti qajeelu qabxii ittiin argadha jedhaniitiin ni yaadan fayyadamuudhaan leenjisaa beekamanidha dargaggootaaf immoo leenjisaa abdii ta'anidha kanaan alatti taphattootuma jajjaboo yookaan buuleeyyii duraan taphatan umrii isaanii liigicha keessatti fixan amata 30 fi isaa ol ta'an kanneen fayyadamuu qofa osoo hin taane Bournemouth keessatti dargaggoota hedduu baasaniiti kan jiranii kan amma fakkeenyaaf kilaboonni biroos itti hawwaatiin jiran kan akka Alexi Scott Krupp faa kaasuu ni dandeessa taphataan kun amma dhiibbaa uumeetiin akka taphachaatiin dure taphattoota dargaggeeyyiidha gama Liverpool gaafa dhufan immoo taphattoota dargaggeeyyii akaadaamii keessa ol guddatanii fi guddachaa jiran hedduutu jira gaafa kana leenjisaan kun egeree Liverpool illee ijaara jedhaniitiin itti yaadameetiin gara Liverpool kan dhufeedha tapha hawwata Liverpool ittiin beekamu dhiibbaa uumuu Liverpool ittiin beekamu sodaatamuu Liverpool ittiin beekamu duudhaa kilabichaa sana ni deebisuuf yaadameeti Raayoolaan gara kilabichaa dhufuuf yookaan immoo kilabichaaf mallatteessuu fi kan walii galee kunis yeroo gabaabaatti walii galtee isaanii xumuraniitiin ni mallatteessaa fi kan eegamu jijjiirama akkamii fiduu danda'a kan jedhu immoo yeroo liigichi eegalee kan ilaallu ta'a. Akkaataa qabannaa taphattootaatiin wal qabatee leenjisaan kun taphattoonni duraanii kilabichaa isaan leenjisan illee ragaa kan isaaniif baanuudha. Tasgabbaa fi leenjisaa kan hin dhiphina keessa hin galle akka ta'edha odeeffannoon faa kan agarsiisu guyyaa hunda taphattoota sanarraa waan addaati kan isaan barbaadanu walitti dhufeenyi fi hariiroo gaarii taphattoota waliin akka qabanis argaate kan turre taphattoonni salphumatti tooftaa taphaa isaanii kan leenjisaa kana akka hubatan kan taasisudha akka leenjistoota biroo walxaxaa miti taphattootaaf kan dhiphuu keessa galchuu miti amma fakkeenyaaf tooftaan taphaa leenjistoota tokko tokko taphattoonni salphumatti hubatanii hojiirra kan oolchan kan taane kan itti rakkatan ga'umsa qaban sana baasanii akka mul'isanillee kan isaan taasisaa turedha gaba kanaan garuu Bournemouth keessatti hojiin leenjisaan kun hojjetan taphattootaaf mijataa akka ta'e kan itti arginedha ga'umsa qaban baasanii akka mul'isan isa jalatti ga'umsa taphattoota Bournemouth keessatti turan kan itti dabalaa turedha fakkeenyaaf Milos Kerkez leenjisaa kana jalatti hojjeteetti kan ture baay'ee dorgommii darbee ga'umsa gaarii mul'isuudhaan Liverpoolitti kan makame Liverpoolitti osoo makameen dura yaada kenneen namni hunduu akka fooyya'u ga'umsa gaarii akka mul'isu leenjisaa gargaaruudha jechuudhaan Milos Kerkez waa'ee Andoonii Iraayolaa kan dubbate amma immoo ga'umsa gaarii Premier League England kilabicha keessatti mul'isaati kan jiru Alex Scott bara 2023 Bristol City irraa kan championship gara Premier League Englanditti Bournemouth kan mallatteessi taphataa murteessaa kilabichaati kilaboota gurguddoodhaan bara dorgommii kana ga'umsa mul'iseen barbaadamaati kan inni jiru Andoonii Iraayolaa ilaalchuudhaan yaada kenneen taphataan kun Bournemouth keessatti yeroon kilabichatti makamu yeroo kubbaa buufannu garam akkam deemu garam akkam fiigu hin beeku ture nan yaada jechuudhaan dubbateeti kan ture garuu Andoonii Iraayolaan ofittanummaa akka qabaatu isaa yaaddoo malee akka taphattu ofittanummaadhaan gara fuulduraa deemte akka taphattu si gargaaraa ciminni isaanii guddaa kana jechuudhaan Alex Scott kan inni dubbateetti dabaluudhaan bakka shaakalaatti gammadaa fuula ifaa akkasumas sammuu tasgabbaa akka ta'e Alex Scott kan inni dubbate Antoine Semenyo namoo jijjiirraa majii darbeen Bournemouth gadhiisuudhaan Manchester Citytti kan inni makamee inni onkoleessaa bara 2024 leenjisaa kana ilaalchisuudhaan yaada kenneen namni hunduu falaasama leenjisaa kanaatti gammadaa akka ta'e salphumatti falaasama kanaan akka wal barii fi hubachuudhaaf baay'ee salphaa akka ta'e Antoine Semenyo kan dubbate kun jechuun hagam taphattoonni itti tooftaan taphaa mala malteen kan Andoonii Iraayolaa taphattoota akka mijatee ga'umsa baay'isa akka mul'isan kan gargaaredha Semenyo akkasumas Dean Hawson faa
Milos Kerkez faa amma kilaboota gurguddoo dhaaf kan itti mallatteessan leenjisaa kana jalatti ga'umsa gaarii mul'isuudhaan wal qabateeti. Tari amma leenjistoonni kunneen leenjisaan kun cimoota kanneen Liverpool keessatti qabu sana hojiirra oolchuu kan jedhu sun walumaan kan ilaalu ni ta'a. Garuu immoo sodaan guddaan amma ni jira leenjisaa kanaan wal qabatee. Sababiin isaa sodaan inni guddaa kilaba guddaadha. Bournemouth fi Liverpool leenjisuun garaagarummaa guddaadha kan qabu. Deeggartoonni Liverpool hoggansi Liverpool akka Bournemouth sadarkaa bayeessaan sadarkaa 9-10 xumuruu miti kan barbaadan waggaa waggaadhaan shaampiyoonii ta'uudha kan isaan barbaadan saffisa olaanaan taphachuudha kan isaan barbaadan Premier League England Champions League Europa shaampiyoonii ta'uudha kan isaan barbaadan kan isaan ittiin madaalaman Bournemouth leenjistoota kana dura leenjiseen osoo hin taane Liverpool keessatti amma teessoon isaan irra ta'anii Liverpool ittiin leenjisan kan ittiin madaalaman Jurgen Klopp akkasumas leenjistoota kan duraanii Kenny Dalglish Bill Shankly Bob Paisley leenjistoota seenaa Liverpool keessatti seenaa Liverpool jijjiiran waancaawwan garaagaraa gurguddoo injifatan leenjistoota kanneen waliin kan inni madaalamu. Kanaaf kun dhiibbaa guddaadha kan qabu kun agam leenjisaa kana bu'a qabeessa taasisaa kan jedhu ni eegama. Kana alatti ammoo taphattoonni Liverpool qabuu fi Bournemouth qabus garaagarummaa guddaadha kan qabu. Taphattoota ciccimoo waliin leenjisaan kun hojjeteen beeku taphattoota ciccimoo fi kilaboota gurguddoo fakkeenyaaf taphataa cimaa Alexander Isak beekamaadha. Taphataa cimaa akka ta'e akkasumas Dominic Szoboszlai Virgil van Dijk faa taphattoota Florian Wirtz faa taphattoota kunneen maqaan isaanii guddaa ta'e kubbaa miilaa isaaniitiin ga'umsa gaarii qaban taphattoota kunneen leenjisuun dhiibbaa mataasaa waan qabuuf tarii gama kanaan Liverpool leenjisaa kana qacaruun isaa dhiibbaa akkamii qabaa kan jedhu sun akka gaafiitti kan qabudha. Sababiin isaa leenjisaan kun akkuma sila kaase kilaboota gurguddoo leenjiseen beeku. Liverpool kilaba guddaadha seenaa Premier League Englandiin Manchester United qixa Premier League Englandiin waancaa 20 argateera. Champions League Europaatiin immoo kilaboota Premier League England caalaa waancaa hedduu injifachuudhaan seenaa guddaadha kan qabu. Kanaaf deeggartoonni Liverpool hoggansi kilabichaa leenjisaa kanarraa bara baraan kan isaan barbaadan tapha bareedaa si'ataa ta'e akkasumas ammoo waancaan dabaluu waan ta'eef kun gama kanaan leenjisaan kun xiqqoo sodaan akka jiru kan agarsiisudha. Leenjistoonni baay'een fakkeenyaaf leenjistoota akka Wolves irraa fakkeenyaaf Tottenhamiif kan mallatteessan Nuno Espirito Santoon kana dura ni yaadatta kilaba saniin waliin ga'umsa akkamii mul'isaatiin akka turan kanaan alatti ammoo Graham Potter yeroo Brighton leenjisaatiin turan ga'umsa akkamii mul'isaatiin akka turan gama Chelsea gaafa dhufan immoo hangam akka rakkatan leenjistoonni akkasii ni jiru fakkeenyaaf tarii immoo leenjisaa kana akkuma tuu kaafte falaasama tooftaan taphaa isaan fayyadamanii fi garee jajjabaa kana garee jabaa kana garee hangas mara taphattoota hin qabne san waliin hangana morkatanii garee taphattoota qabuu fi tooftaan taphaa isaaniis isaan milkeessuun mala jetteetiin kanatti yaaddu jechuudha. Shaakala irrattis leenjistoota biroo irraa wanti leenjisaa kana adda godhu ni jira. Fakkeenyaaf taphattoota yeroo shaakalchiisan shaakala taphattoota saniif mijatu adda qoqqooduudhaan kan isaan hojjechiisan. Arne Slot Liverpool keessatti yeroo turanitti shaakalummaan isaanii taphattootaaf mijataa akka hin turretti amma kan miidiyaaleen gabaasanii kan Andooni Iraayoolaa immoo taphattootaaf akka mijatutti adda qoqqooduudhaan shaakalchiisuudhaan kan beekamanii tarii Liverpool amma sararri ittisaa isaa isa durbeetu sanaa miti amma tokko hanqina qaba. Virgil van Dijk umriin isaa deemeetiin jira. Ibrahima Konaatee Real Madridiif mallatteessuuf walii galeetiin jira. Inni kilabicha gadhiisuu fi ga'umsi isaa hangam akka ture ni beekna. Joe Gomez taphataa akkamii akka ta'e ni beekna. Ga'umsa duraanii sana dhabeetiin rakkachaatiin jira. Hanqina sarara ittisaa kanarratti qaban leenjisaan kun kan furatan yoo ta'ee fi sarara jidduu irratti qindoomina kilabichi kana dura ittiin beekamu sayyoo deebisan sababa fuulduraa isaa gaaffii hin qabu. Yoo qindoomina dhabuurraa hafeen alatti garee cimaadha. Garee taphattoota sarara fuulduraa irratti kilabiin addunyaa kanaa kamuu qabaachuuf hawwuudha Liverpool kan qabu. Kana qindoomsanii sarara ittisaa isaanii jabeeffatan taanaan leenjisaa kana akka hin milkoofne wanti isaan daangessan hin jiru. Tooftaan taphaa isaan hordofanis isaan milkeessuudhaaf ni gargaara jetteetiin kaasuu kan dandeessuudha. Mala maltee akkuma tokkaafte nama beekamanidha.
kilaboota jajjaboo kana dura leenjisuu haa baatan iyyuu malee maali wayi kan fakkeenyaaf leenjistoonni jajjaboon amma addunyaa irratti ati argaatii hin jirtu. Miikeel Arteetaan osoo leenjisaa hin ta'in miti leenjisaa gargaaraa ture waggaa tokko kan hin caalle keessattidha. Manchester City leenjise waggaa lammaffaa isaatti deebi'eetiin sadii afur hojjeteera miti Gaardiola jalatti leenjisaa gargaaraa ta'uudhaani garuu Arsenaal obseera leenjisaa kana Liverpoolis akkaataa kanaan kan obsu taanaan tarii Miikeel Arteetaan wanta Arsenaal akka obsu taasiseef bu'aa inni galmeessaatiin turedha. Waggaa jalqabaa osoo jennu leenjistoonni lachanuu hiriyaadha. Isa dabalatee akkasumas kan Chelsea amma Xavi Alonso naannoo bakka tokkorraa Spain keessatti kan dhalatan waan ta'eef hiriyoota isaanis leenjistoonni Ingilaandi keessa jiran jajjaboon dhiibbaa uumaa kan jiran irra caalaan Spainii kaan Poortugiis jechuun ni dandeessa. Kanaaf akkuma Miikeel Arteetaa kana Miikeel Arteetaan kilabicha waggaa tokkoffaaf lammaffaa tarii sadarkaa barbaadaniin haa morkachuu baatan malee waggoota itti aanan bara kana waancaan isaaniif mala jettee baroota itti eeydu afuraffaa irrattidha liigicha kan shaampiyoonii ta'an waggoota 3 sadarkaa lammaffaan kan xumuran dogongora muraasaan caalamuudhaan leenjisaan kunis akkas gita sanaan deebi'aniitiin inni morkatu jetteetiin nama kaasuu fi dandeessuudha. Leenjisaa tooftaa taphaa leenjistoonni Speen hordofan keessaa isa tokko waan ta'eef kana hunda ni rakkata jetteetiin wanti ati irraa sodaattu hin jiru. Tarii immoo Liverpool kilaba jabaadha shaampiyoonii ta'uu dhabneef itti obsuu dhabeetiin yeroo muraasatti leenjisaa ari'uudhaanis kilaba beekamaa miti waan ta'eef ni milkaa'u jetteetiin kaasuu dandeessa. Hundaafuu yeroo Premier League England eegaluu ni milkaa'u moo milkaa'u kan jedhu sun kan ilaaluun tarii Bournemouth keessatti taphoota muraasa kan isaan dursanii akka Liverpool Champions League Euroopaatti hin hirmaanne akkasumas dorgommiiwwan FA Carabao fa'a dorgommii dheeraa deemuu waan hin deemneef Liverpool keessatti amma dorgommii tokkoon naannoo taphoota 55 oliidha kan isaan taphattoonni taphatanu. Bournemouth keessa garuu 50 gadi waan ta'eef taphattoonni saffisa olaanaadhaan akkaataa leenjisaan kun barbaaduun waan taphatanuuf Liverpool keessa garuu taphoonni heddummachuun sun dhiibbaa biraa fiduu danda'a kan jedhu sun tarii walumaan kan ilaaluun ta'a. Kanalatti ammoo abbootiin murtee waliin hariiroo gaariidha kan isaan qaban. Amma Mikel Arteetaa kaaste leenjistoota biroo kaaste yeroo abbootiin murtee dogoggora waan garaagaraa na raawwatan tarii dogoggora ta'uu baatu yeroo hin taanes illee amalli Mikel Arteetaan agarsiisu amma Champions League Eurooppaatiin illee dheengadda argaati kan turre. Leenjisaan kun garuu Andooni Raayolaan balleessaan yoo raawwatame hariiroon leenjistu abbootii murtee waliin qaban hagas mara kan leenjisaa kana qeeqsuu waan hin taaneef waan gaariidha. Hariiroo gaariidha. Akkasumas ammoo taphni akka xumuramee fi akkasumas taphaan dura yaadni miidiyaaleef isaan kennan yaada gaarii akka leenjistoota biroo qeeqaaf akkasumas mormiifa waan hin taaneef tarii gama kanaan Liverpool wantoota akka gaariitti ka'uu danda'an kunneen muraasa jennee kaasuu dandeenya. Hin milkaa'aa fi moo hin milkaa'uu fi kan jedhu gara fuulduraatti walumaan kan ilaaluun ta'a.